asham daawwattoota keenya kan asham dhateek chaanalii keenyaaf akkasuma aarii warri taatan nagaa fayyaa jirtu like share subscribe godhan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna gama qophii keenyatti dabaruun duratti like share godhan nu jajjabeessaa commenting keessan hamilee nutti horaa jira gaachana nuuf ta'aa jirtu kanaaf ammas wantoota qabanneerraa point irratti dhaabbanneetu jira activity ratio irratti isaan lama tunuufa fixed asset and total asset kan jedhu kanarratti isiniif qabannee dhufne amma gama qophii keenyatti haa dabarru. Ayyeegaa akkuma baallama keenyaatti pointii lamaan qabannee kana dhufnee jirraa fi fixed asset or fixed asset turnover kan jedhu kanarraa eegallaa jechuudha. Kanaan dura egaa akkuma beekamu as olitti laallee turre jechuudha. Isaanowwan activity ratio jalatti argaman jechuudha. Account receivable turnover, account payable turnover and inventory turnover jennee takka takkaan ilaallee turre jechuudha. Akkasumas formulaa isaaniitii fi exampliiwwan isaaniitti irrattis hedduu takka ilaallee turre jechuudha. Arrammoo kan nuti qabannee isaan armaan gadii kan irratti jechuudha. Akkuma ilaaltan gaa activity ratioon pointii salphatti ilaaltan jennee kan finne jechuudha. Activity ratio kana irratti account receivable turnoveriin amma formulaa isaatii waliin asirratti isiniif kaa'een ture. Ammas shortly akka isiniif adda baafan asirratti isiniif fide jechuudha. Annual sales over average trade receivable goona jechuudha. Akkasuma inventory turnoveriin immoo cost of goods sold over average inventory, akkasuma payable turnoveriin or account payable turnoveriin purchase over average trade payable jenna. Akkasuma total asset kanarra ilaaluudhaaf deemnu revenue over average total asset and fixed asset is or fixed asset turnover revenue over average net fixed asset jennee ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf formulaa isaa pointii poweriidhaan akkaataa ittiin ilaaltan kana jeetiin ilaala jechuudha. Haala kanaan akkaataa ittiin ilaalantu jira. Kanaaf asirratti imma fixed asset irratti haa dabarru jechuudha. First, it is fixed asset. Fixed asset it is major efficiency of business firm that which the firm has been using it is fixed assets to generate revenue. Fixed asset yeroo jennu gahumsa dhaabbata daldalaa tokko jechuudha. Fixed asset waliin qabuun safaramee jechuudha. Qabeenyi dhaabbataan yookaan fixed asset keenya saniif fayyadamuudhaan galii irraa kan argachaa turre maal jedhama? Fixed asset turnover jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Fixed asset turnoveriin akkuma formulaa isaa irratti argitanitti net sales over net fixed asset jennee yaamna jechuudha. Net sales yeroo gurgurtaa qulqulluu ittiin gurguruudhaaf deemnu. Akkasuma isa kana maaliif hirraa qabeenya keenya dhaabbataa qulqulluudhaaf yeroo hirru yeroo hagam takkatti yookaan fixed assetiin keenya kun hagam takkatti yookaan fixed assetiin kun bu'aa hagam takka nuuf fida hagam how many results or fixed assets jennee kan ittiin ilaallu fixed asset turnover jennee waamuu dandeenya jechuudha. Formulaan isaa akkuma asirratti argitan jechuudha. Fakkeenyaaf fixed asset turnover of ABC company for 2000 akkuma fakkeenya armaan olitti net selling keenya 5,500 jechuudha. Ammoo net fixed assetiin keenya 250 jechuudha. Qabeenyi keenya net fixed assetiin qabeenyi dhaabbataan fadhu gamoo haa ta'u fadhu konkolaataa haa ta'u akka fakkeenyaatti jechuudha. Gatiin isaa illee hagana ta'uu baatu fadhu qabeenya guddaa tokko haa ta'u lafa haa ta'u isa kana gurguruudhaaf nuti 250 wanti nuti fixed assetiin keenya sun gatiin isaa jechuudha. Kan gaafa nuti harkaa qabnu qulqulluun isaa jechuudha. Garuu amma gurguruudhaaf net selling isaa 5,500 dha jechuudha. Yeroo kana hirruuf wanta tokko gurguruudhaaf pointii lama qofa irraa resultii arganne jechuudha. Pointii lama jechuudha. Wanta takka gurguruudhaaf point 2
taayimii yeroo wanta pointii lama qabu qofa irraa arganne riizaaltii keenya jechuudha. Kanaaf asirratti dhiibbaa guddaatu irratti argame jechuudha fixed asset kana irratti jechuudha. Maaliif wanta waggaa hedduu siif taa'ee haganaaf pointii lama qofaaf gurguruun hedduu baay'ee nama dhibaa jechuudha. Kanaaf heddummas riskii qaba jechuudha. Inter ABC generated bir 1.20 in net sales for every bir invested in fixed asset, other things being equal, a ratio substantially below industry averages. ABC company jechuudha qabeenya dhaabbataa irratti invest godhame san hundaaf jechuudha net selling birrii 1.2 qofa maddisiise jechuudha. Akkuma jenne qabeenya kun 1.2 time qofa kan nuuf maddisiisedha jechuudha. Parsantaadhaan yookaan taayimiidhaan jechuudha. Hagana qofa nuuf maddisiisuu isaa kan argisiisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaas olitti arginu kun jechuudha. Akkasuma it is show under utilizations of available fixed asset or presence of idle capacity relative to their industries. Wantoonni biroo walqixa yoo ta'an illee jechuudha. Reeshiyodhaan 1.2 kun jechuudha giddu galeessaan qabeenya keenya san irratti haalaan gad bu'aa ta'ee mul'atee jira jechuudha. Qabeenyi fixed assetiin keenya sun jechuudha haala gadi aanaadhaan fayyadamuu keenya argisiisa jechuudha. Yookaan dandeettiin hojii malee jiraachuu jechuudha. Hojii maleedha taa'u jira jechuudha wanni kun. Yookaan qabeenyi nuti qabnu kun wanta akka hojjechaa hin jiru baasii nu baasisuu qofa ta'a jechuudha. Yeroo industirii keenya yookaan qabeenya keenya sanii wal bira yeroo qabnu jechuudha. Kanaan wal qabatee kanaafuu gad bu'iinsa guddaa keessa jiraachuun argisiisa jechuudha. Haala fakkeenya kanaatiin jechuudha. Akkasumas it indicates possible of expand activity level without requiring additional capital investment. It show over investment in fixed asset, low sales or both. Investmentii kapitaala dhaabbataa kana jechuudha osoo hin barbaachisin sadarkaa sochii babal'isuutiin akka danda'amu argisiisa jechuudha. Fakkeenya kana irratti jechuudha. Kapitaala daballee tirfii yookaan 1.2 kanarraa olitti akka argannuuf tattaaffii godhuu osoo hin taane sosochii ittiin babal'isnu hojjechuu qabnaa jechuudha. Haala fakkeenya kanaati. Maaliif 1.2dhaan maddisiise fixed assetiin keenya hagas qofa maddisiisuun isaa sun riskii guddaa qabaachuudha. Inni maaliif kapitaala irratti dabaluu hin barbaachisu wanta keenya san irratti. Maaliif isa kanaaf wanti inni barbaachisu sosochii biraa barbaaduudha jechuudha jalqaba. Kanaaf fixed asset yeroo hojjennu haala kanaan barbaaduu qabnaa jechuudha. It help the financial managers to reject fund request by production managers for new capital investments. It suggests that sales should be increased some fixed assets. Investmentii qabeenya dhaabbataa irratti jechuudha. Net selling keenya jechuun gad aanaa ta'uu agarsiisa. Akkasumas both are yookaan isaan lamaanuutu irratti gad bu'iinsa argisiisa jechuudha. Maaliif yoo haa gurgurtaa irratti yoo haa immoo dhaabbata qabeenya keenya yookaan net fixed asset keenya irratti yookaan net sales keenya irratti maal argisiisa gad aantummaa argisiisa jechuudha. Kanarratti fixed assetiin dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha. Kanaaf balaa irraa ba'uudhaaf yookaan riskii jalaa ba'uudhaaf wanni nu barbaachisu net selling keenya high ta'e net fixed assetiin keenya immoo low yeroo ta'u it is efficiency inni waamuu dandeenya jechuudha. It assume akkuma jenne egaa the firm achieve a highest fixed asset turnover, it is efficiency. This means the firm it high sales or a small investment in finance or fixed assets. Akkuma jenne efficiency ta'uu isaa maaliin beekuu qabna? It high sales gurgurtaan keenya high ta'uu qaba. Akkasuma investmentiin nuti fixed asset sanirra baafne fixed asset yookaan fakkeenyaaf gamoo tokko ijaaruudhaaf investmentiin nuti irratti baafne low yeroo ta'e yookaan small yeroo ta'e fakkeenyaaf simintoo haa ta'u, feerroo haa ta'u, qorqorroo haa ta'u, wantoota garaagaraa xiqqaa baafne yeroo gurgurru invest goonee caalatti high ta'e yoo qocollotti
yeroo arganne jechuudha. High sales yeroo arganne it is efficiency naan jechuudha. But in assume in achieve low fixed asset turnover, this means as a result the small sales or high investment in a fixed asset, it is a firm is inefficiency or idle capital or idle capacity or unused resource. Qabeenya sanitti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Yoo seeliin keenya yookaan wanti nuti gurgurru xiqqaa ta'e investmentii nuti fixed asset yookaan gamoo keenya sanarratti baafne guddaa yoo ta'e haala guddaa yookaan riskii guddaa keessa jiraachuu kan ittiin beeknudha jechuudha formulaa kanaan jechuudha. It helps the financial manager to reject funds. Manageriin yookaan hoogganaan faayinaansii yookaan hoogganaan maallaqa sanii akka fandii baasu yookaan akka kaapitaala baasu reject godha jechuudha. Maaliif? Requested by production managers for new capital investments. Managerri faayinaansii jechuudha. Maallaqa hooggantoonni productii saniif yookaan fixed asset saniif kaapitaala haaraa gaafatan akka didu gargaara jechuudha. Investmentii san irratti jechuudha. Maaliif yoo jenne it show or it suggests the sale should be increase some fixed assets. Fixed asset kanarratti jechuudha gurgurtaan dabaluu akka qabu yaada dhiyeessa jechuudha. Gurgurtaan haa dabaluudha malee jalqaba baasiin investmentii kaapitaala saniif baafnu irratti jarjaruun hin qabu jechuudha. Maaliif jalqaba fixed asset suniif gurgurtaan dabaluu akka qabu yaada dhiyeessuudha jechuudha. Managerri jechuudha. And the other things being equal, a ratio higher than industry averages, and they request the firm to make additional capital investment to operate the higher level of activities. Akkasuma ratioon giddu galeessaa indastirichaa yoo ol ta'e jechuudha. Maali jechuudha? Wantoota barbaachisuun ol ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma dhaabbatichi sadarkaa olaanaadhaan hojjechuuf investmentii kaapitaala dabalataa akka godhu ni gaafata jechuudha. Maaliif? Hojiin san waan guddachuu dhabeef yookaan waan jijjiiramuu dhabeef jechuudha. Fixed assetiin maal gaafata? Kaapitaalii gaafata jechuudha. Kanaafuu request erga godhe it show more efficiency in managing and utilized fixed assets. Dhaabbatichi sadarkaa olaanaan hojjechuuf investmentii kaapitaala dabalataa akka godhu ni gaafata jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhaabbataa sun bulchuu fi itti gaafatamummaan fayyadamuu irratti gahumsa caalu argisiisuu qaba jechuudha. Gahumsa caalaa ta'e argisiisa jechuudha. Efficiency argisiisuu qaba jechuudha. Managing jechuudha. Akkasuma a fixed asset turnover is affected by these 3 points. Fixed asset keenya irratti dhiibbaa guddaa kan nurratti geessan isaanawwan armaan gadiiti jechuudha. Fixed asset keenya kana akka itti efficiency taanu yookaan efficiency akka taanuuf wantoota dhiibbaa nurratti fidan isaan armaan gadiiti jechuudha. The first the cost of the assets. Baasii qabeenya sunii irratti. Baasiin qabeenya san irratti baafnu efficiency nu godhuu danda'u yookaan inefficiency nu godhuu danda'u jechuudha. Akkuma fakkeenya isin himetti gamoo tokko ijaarree baasii guddaa high investment yoo goone net selling keenya yoo gabbuu ta'e asirratti inefficiency taana jechuudha. Yoo garuu investmentii nuti baafnu small ta'e kaashiin net selling keenya high ta'e jechuudha efficiency nuuf godhuu danda'u jechuudha. Dhiibbaan nu argisiisa kana jechuudha. Inni biraa dhiibbaan nurratti argisiisu it is the time elapsed since the acquisitions. Ammas erga yeroo jechuudha yeroo darbe irratti jechuudha waan argatan irratti kan wal bira qabnee ilaaluudha jechuudha. Yeroo darbe wanta nuun jedhame amma nuun jedhame irrattis garaagarummaa kan jiruudha jechuudha. Akkasumas the third as the depreciation method used qabeenya kana irratti jechuudha malaawwan hir'ina gatiitiin fayyadamuun dhiibbaan irratti geessaa jechuudha. Fakkeenyaaf discountidhaan haa ta'u wantoota garaagaraatiin depreciationiidhaan yookaan net sale kana fayyadamnu ta'u dhiibbaas nurratti geessuu danda'a jechuudha. Okay, inni dhuma activity ratio irratti activity ratio seenuun duratti formulaa tokkoon isin
beeksisuu barbaade jechuudha. Net sale or net fixed asset baafachuudhaaf cost of fixed asset minus accumulated depreciation goonee argachuu dandeenya jechuudha. Net fixed asset keenya argachuudha jechuudha. Qabeenya keenya qulqulluu argachuudhaaf baasii nuti fixed asset irratti baafnee fi depreciation irratti uumame yookaan irraa hir'isnu ta'u baasii qulqulluu yookaan fixed asset qulqulluu irraa argachuu dandeenya jechuudha. Value keenya kan itti mul'atu formula kanaan jechuudha. Okay, total asset turnover kan jedhu kanatti haa dabarru jechuudha. Isa dhumaa yookaan the last point of activity or type or subtype of activity ratio. It measures a firm efficiency in managing it is a total asset to generate sales. Net sales yeroo jennu jechuudha yookaan total asset turnover yeroo jennu gahumsa dhaabbanni tokko qabeenya waliigalaa isaa irratti net asset irratti maddisiisuu irratti gurgurtaadhaan hagamta wantoota qabu san irratti gurgurtaadhaan yeroo safarru hagamta akka kan nu argisiisu kan itti ilaallu total asset turnover jenna jechuudha. Yookaan wanta tokko invest goonee hammamta akka gurgurtaa irraa argannee kan itti ilaallu total asset turnover ida. Birrii takka invest goonee waan takka irratti erga birrii sun invest goonee hammamta akka arganna wanta san irratti jennee kan ittiin measure goonu total asset turnover jennaan jechuudha. Akkasuma formulaan isaa total asset turnover equals to net sales over total assets jennee baasuu dandeenya jechuudha. Measure goone jechuudha. Akkuma fakkeenya asirratti ilaallutti for the years 2000 net selling keenya 5,500 net total asset keenya immoo 4,000 jechuudha. Wanta tokko 4,000 wanta birriin isaa 4,000 gahu qabeenya 4,000 gahu tokko birrii 5,500 yoo gurgurre wanti gurgurre kun qabeenya keenyaaf jechuudha hagamta akka nuuf resultii fide yoo kan jennu ta'u 0.37 timeidha resultii nuuf fida jechuudha. Birrii 4,000 baafnee birrii 4,000 jechuudha gurgurree birrii 4,000 baafnee jechuudha 0.37 irraa tirfii argannaa jechuudha. Wanta nu gurgurree kanaa irraa jechuudha. Wanta 5,500 gurgurree kanaan birrii 4,000 kan waliigala keenya irraa 5,500 erga gurgurree tirfiin nuti argannu 0.75 time argannaa jechuudha. Net total asset argachuudhaaf net fixed asset plus current asset jennee measure goonaa jechuudha. ABC company generate bir 0.37 in the net sales for every bir invested in total assets. Akkuma jenne total asset invested goonerraa birrii yookaan fakkeenyaaf birrii tokko akka fakkeenyi gabaabatti birrii tokko wanta tokko irratti invest goonee gurgurtaa neeseelii qulqulluu keenyarraa tirfii nuti argannu 0.375 ta'a jechuudha. Qarshii takka baafnee tirfii nuti argannu qarshii sun kasaaruumti amma 0.37 qarshii takka baafnee tirfiin qarshiin takka ittiin sun nuuf fiddu jechuudha. 0.37 time nuuf fiddi jechuudha. Kanaaf a high ratio suggests the greater efficiency in using asset to produce sales. Ratioon yoo high ta'e jechuudha qabeenyi gurgurtaa oomishuuf fayyadamuu irratti gahumsa guddaa akka qabu argisiisa jechuudha. Yoo high ta'e yoo qabeenyi kun high ta'e jechuudha total assetiin keenya kun qabeenya wanta tokko oomishuuf fayyadamuu irratti gahumsa guddaa qabna jechuudha. Birrii guddaa yoo qabne wanta guddaa tokko oomishuudhaaf nu argisiisa jechuudha. Yoo ammoo ratioon keenya low ta'e yoo jenne suggest ABC is not generate sufficient volume of sales for the size its investment in assets. Therefore ABC should take steps to increase sales, dispose of some of its investment in assets or both. Yoo gad aanaa ta'e garuu isumamma ABC kaampaanii kana irratti jira gurgurtaan kun gahaa ta'ee maddisiisaa akka hin jirre nu argisiisa jechuudha.
birrii 4,000 baafnee birrii 5,500tti gurgurree tirfii nuti arganne 0.37 yoo kan ta'u ta'e akkuma argine reeshoon keenya gad aanaa ta'uu argisiisa jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e jechuudha investimentiin qabeenya irratti qabnu jechuudha. ABC kaampaaniin kun tarkaanfiin inni fudhachuu qabu gurgurtaa dabaluu. Maaliif birrii 4,000 baasee 5,500 qofa gurguruu hin qabu. Gurgurtaa dabaluu qabu jechuudha. Iddoo jijjiiruu qaba yookaan wantoota garaagaraa raawwachuu qaba jechuudha. Akkasumas investimentii isaa keessaa muraasa qabeenya yookaan lamaan isaanii irratti dhaabuu jechuudha. Investimentii nuti baafne yookaan gurgurtaa irratti nuti baafne kanarratti qabeenya san irratti wanta muraasa ta'ellee dhaabuu qaba jechuudha. Wanta deemuu hin dandeenye faatu seelii yookaan wanta gurguru san keessatti wantoota deemuu hin dandeenye faatu jira muraasa isaa keessaa gatuu qaba jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e tirfii inni argatu ol ka'uu fi ta'a jechuudha yookaan ol ka'uu fi malaa jechuudha. Haala kanaan total asset turn over nuuf ta'a jechuudha. Total asset keenya irratti turn over akkamitti akka goonu haala kanaan xiinxallee keenya jechuudha. Okay, the question has to be taken in making a comparison between asset turnover ratio of different organizations because the initial cost of fixed asset differs. Isa kana yeroo wal bira qabnu jechuudha. Reeshiyoo jijjiirraa qabeenya dhaabbata adda addaa gochuu keessatti of eeggannoo gochuun dirqama jechuudha. Sababni isaa jalqaba qabeenya dhaabbataa kanaaf jechuudha. Yookaan kana malees malli hir'ina gatii isaa ni jira jechuudha. Maaliif akka gad bu'ee seelsiin kun jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechuudha inni biraa qaala'insa jireenyaatiin dhiibbaa qabaachuu mala. Dhaabbata duriitiin wal bira qabuudhaan gad bu'iinsa argisiisuu malaa jechuudha. Kanarraa kan ka'een net seeliin turn over ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma dhaabbata jennetti firm Meta Brewery and firm B Dashin Brewery yoo ta'e firm A yookaan Meta Brewery kun oldidha and well established company dha. Garuu Dashin Brewery kun new company. Fakkeenyaaf asuma Dirreedawaa keessatti fakkeenyaaf old company tokkotu jira jennu established jechuudha. Kana dura hundeeffame jechuudha company. Garuu company tokkos haariyaa akkasuma old fixed asset recorded at lower history cost higher price jechuudha. Akkuma history isaatti jechuudha baasii xiqqaa baasee jechuudha. Baasiin xiqqaan yeroo san baasee baasii guddaadha jechuudha. Higher price jechuudha yeroo san jechuudha. Akkasuma new fixed asset kun ammoo new fixed asset purchased at higher price dha. Inni haareen kun jechuudha wanta takka bituudhaaf yookaan kaampaanii tokko yookaan investimentii tokko irratti wanta takka bituudhaaf higher price gaafata jechuudha. Akka Meta Brewery miti jechuudha. Wal qixa miti jechuudha. Wanti inni sibiintoon gaafa Meta Brewery bitee fi sibiintoon Dashin Brewery bitee kun arra garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Fakkeenya Brewery kun waggaa 5 dura yoo ta'e waggaa ammaa kana keessa yoo ta'e garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. It tend to have higher fixed asset turnover and tend to have lower fixed asset ta'a jechuudha. Fixed assetiin keenya turnover nu fiduu danda'a jechuudha. Meta Brewery irratti maaliif yeroo san keessatti sibiintoo rakashatti bite akkasuma feerroos haa ta'u mismaarii haa ta'u wantoota garaagaraa kan ittiin ijaarsa gamoo tokko ijaaruudhaaf deemu fakkeenyaaf baase san xiqqaadha jechuudha. Kanaaf turnoveriin isaa high ta'a jechuudha. Wanta gaafa san fakkeenyaaf 500,000 gamoo tokko fixee ijaaree arra garuu miliyoona 2 yookaan miliyoona 3tti gurguruu danda'a jechuudha. Tirfii yookaan turnoveriin hagana ta'a jechuudha kan Meta Brewery dha. Garuu Dashin Brewery irratti it tend to have lower fixed asset ta'a jechuudha. Arra bitee ijaaree fixee erga xumuree gurguruudhaaf tirfii haga Meta Brewery hin argatu jechuudha. Tirfii gad aanaa argata. Low fixed asset ta'a jechuudha. The difference could result from
difference in net cost of fixed asset, but not from different optional efficiencies. The analyst should consider this fact while comparing firm A and B. Garaagarummaa kun jechuudha kan dhufu ta'uu danda'a jechuudha. Garaagarummaa bal'aa jira jechuudha. Kanaaf garaagarummaan baasii qulqulluu yookaan net costiidha qabeenya dhaabbata garuu garaagarummaan irraa hin mul'anne gahumsa hojiiti jechuudha. Haala kanaan xiinxallee jechuudha. Dhugaawwan kana ilaaluu qabna jechuudha. Dhaabbata A fi dhaabbata B wal bira qabuudhaan jechuudha. Kanaaf isaan kana wal dorgomsuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu total turn yookaan total asset turnoveriin haala kanaan kan ittiin measure goonu ta'a jechuudha. Inni bira total asset turnoveriin kun yoo height akkuma jenne efficiency in asset utilized ta'a jechuudha. Assetiin keenya efficiency ta'a jechuudha. Akkasuma yoo height small investment asset ta'uu qaba jechuudha. Investmentiin nuti asset saniif baafne small ta'uu qaba jechuudha. High turn asset turnover argachuudha. Akkasuma high sales made during the years yeroo gurguraaf baafne sanitti high sales nu fiduu qaba jechuudha. Gurgurtaa guddaadhaan nu gurguramuu qaba jechuudha. Kanaafuu low turn asset turnover yoo kan ta'u ta'e garuu akkuma isa faallaa high turnover jechuudha. It is inefficient asset and large or high investment asset or high financial investment asset, small sales akkasuma there is low profitability ta'a jechuudha. Waliigala low profitability ta'a jechuudha. If low turn asset turnover ratio yoo kan ta'u ta'e haala kanaan nurratti gad bu'iinsa argisiisa jechuudha. Barattoota keenya arraaf qophiin qabanne asirratti kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Maaliif taayippiin isaa waan xumurameef taayippii dhufu irratti hanga wal galuutti nageetti isin jechuu barbaanna.